dha'uu qabna, nyaachuu qabna. Ijoollee nyaachuu qabdan. Nyaanni jechuudha ilma namaatiif jechuudha. Shoora olaanaa taphata waan ta'eef midhaan nyaachuu qabna. Kara Dabrazayit seenaa jirra. Dabrazayititti Tani be akkam bultan fayyaa jirtanii akkam bultan amma ganama keessaa sa'aatii tokkoo fi takkulii ta'ee jira oduun isiniif gabaasa jechuudha akkam jirtan fayyaa jirtanii har'a akkuma beekamu dhimma wayiitiif as duukam dhufnee jirra firoota kiyya egaa firoota kiyya obboleessi kiyya kun obboleessa waggaa 13 hiriyaa waggaa 13 hiriyaa haqaati isinii galee isin targamaati moo akkamii hiriyaa haqaati kan nama gaarii jechuudha dhugaan isin jedha wanta tokko yoo wanta adda addaa rakkadhee jechuudha wanta adda addaatiin na gorsa jechuudha didhaa kanarraa deebi'e didhaa wanti kun gaarii miti didhaa wanti kun gaarii miti nama naan jedhu hiriyaan kun jechuudha isin galee baay'een isa jaaladha oga baadiyyaarraa baadiyyaa maqaan baadiyyaa ani jiraadhu barii jedhama bariirraa firoota kiyya akkuma baheeni bara 2000 baadiyyaarraa bahe amma waggaa 14 ta'ee jira magaalaa ugan jiraachuu jalqabe hatattamaan hiriyaa kiyya kan argadhu nagaa jirta obboleessa ko nagaa fayyaa jirta hundumaa jirra galannaa ga'u rakkoo adda addaa keessa seeneetoo isa kana jechuudha akkamittiin hiikuu danda'a jedheetoo yoo itti jechuudha hatattamaan jechuudha na gorsa rakkoo kana keessa na baase jechuudha kana jechuudha gaa so mee amma magaalaa duukam keessa jira wantoota adda addaa isinitti agarsiisa wanna jiru jechuudha sittan ima oolmaa kiyya isinittan oolmaa jechuudha oolmaa alliseetu walii gadi hin deemu wanna jiru sittuu qaba ka alabalazza dida argaa ka eessa deemu eessa dibaddi itaale min alatti jechuudha wanna bira akkan tumni akka dubartii hin janajjanne akkanaan jettanii barbaadu ani dhiira haqaati kana beekuu qabdan isinii galee so kana anyways baay'een isin jaaladha isin kabajamee amma bakka jiru isin tan agarsiisa yaa akkuma argaa jirtan siinoo jala jira ilaalaa kaan nu gacca'uuftaa amma kara duukam deemaa irraa duukam tana fakkaatti magaalaa duukam jennaa ture magaalaa duukam warri hin beekne magaalaa duukam jechuun tana ilaala isa kana abimai isa kana warri konkolaataan kun siinoo jedhama mai minaalshin of eeggadha የምን ወርቅ ያዝራረ መኪና ሲኖ ከነ ጀላ ያማማን ነው ማይ ማርያም egaa akkuma argaa jirtan namoonni ganama tiree akkuma beekamu ijoollee namni ganama sa'a lamarraa ka'ee jechuudha kara hojiitti deema kan kara bashannanaa deemu hin jira kan kara barumsaa timirtii yennaa ture kan kara timirtii deemu hin jira ilaala poolisiin irree jechuudha nageenya nuu eegaa jira poolisiin jechuudha isa kana namoonni kinoo immoo jechuudha minibaasii eeggatan hin jira jechuudha kara hojii jechuudha rakkoo guddaadha konkolaataan hin jiru firoota kana gaayoon mee onna jiru immoo addaan baasnee addaan qoloqolleeto jechuudha isin agarsiisna amma ilaalaa konkolaataa keessa jirra qonqonnu qabee jira itti dha'uu qabna nyaachuu qabna ijoollee nyaachuu qabdan nyaanni jechuudha ilma namaatiif jechuudha shoora olaanaa taphata waan ta'eef midhaan nyaachuu qabna kara Dabrazayit seenaa jirra Dabrazayititti sigaanu balaa wayis mudra من نبلغ كتفوي ناتشو قمنا هرا كتفوي ايش شي نغاني دا
egaa firoota kiyya amma dukkam keessaa baanetoo bakki amma ani amma argamaa jiru kun jechuudha industrial maal jedhama industrial zone park jedhama. Egaa firoota keenya industiriin kun jechuudha ummata duukam jechuudha dhabee jira jechuudha. Na ummanni duukam jechuudha as hojjechaa jiranii as hojjetanii kanaafuu jireenya isaanii asitti jijjiiraa jiranii dhugaan isin jedha argitanii isa kana maal jedhama Eastern Industrial Zone jedhama akkuma argatan ilaala isa kana so industrii guddaadha. Wanni jiru kana nagaannaa jedha horaa bulaa. Egaa hordoftoota keenya akkasumas immoo hordoftoota diidaatiyu amma karaa haayiwee makiinaa oofaa tan jira akkuma argitanii oofaa jirraa galannaa ga'u amma haayiwee karaa haayiwee deemaan jira karaa magaalaa Mujoo Bishooftuun ture dhimma tokko dhimma adda addaatiin isa kana wanti jiru mee waliin haayiwee maal fakkaatti isa jedhamu kanarratti jechuudha waliin laalla wanti jiru kana galgala viidiyoo isiniifan gadhiisaa walumatti jechuudha sab wal isinii galee baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja firoota kee mee karaa haayiwee rikardi cheekin isa kana amma haayiwee ilaalaa kaama kun Bishooftu jedhama magaalaa Bishooftu irraa baanee haayiwee seennee jirra isa kana amma reesifannoo fudhachuuf taane jechuudha kaarni nama miidhaan tikeetti fudhachuuf taane amma qarshiidhaan qarshii ሰላም እንዴት ነሽ? እናመሰግናለን። ኦኬ ሶ fudhannee jira akkuma argamu inni kun jechuudha kiiloomeetira kara 20-30 kana deemna qarshii nutti ajajame san kara birrii 20 kan 30 kana kaffallaa ilaalaayi amma kara Mujoo agartee xiyyaa ayyaansi isa kana agartanii amma deemaa jirra jechuudha. Egaa qaxaleewwan kiyya akkuma argaa jirtan haayiwee irra jirra ari'aa jirra konkolaataadha wanti jiru kana dhugaan isin jedha karaan akka gaariitti tolfame makiinaan jechuudha rakkoo tokko malee jechuudha ari'aa jiran jechuudha maarshii 5ffaa irratti ani immoo uummatan jira akkuma argaa jiramu suuta jennee nadaajii jechuudha akka tirrisnee ta'u jechuudha isin wajjin haasaa ta'u isinii galee soo isa kana wanni jiru baay'een isin jaaladha qoy makiina qoy tuqur makiina Teslaa inni ilaallen Teslaa jedhama makiina kun isa tasattasa jechuun waa bareedha. Ari'uu qabna kaanullee ari'uu qabna lamaan ari'uu qabna nani jecha korma ari'uu jedhe namichi qabi ilmaan Oromoo